suura siif Hacaaluu Hundeessaa kilaashii qabatanii kaatan suura sun irratti baay'inaan Facebook kan gubbaa waan gabaabdu barreessee turte. Suura sun eessa kaatanii maaliif kaatanii kaayoon isa maal? Hunduu maal barbaada? Bilisummaa Oromoo barbaada. Erga bilisummaa Oromoo barbaada ta'e qaama tokko ta'ee maan dhufi. Garee wayii tokko jedhee waan akka gandummaa tokko qabaa jedhanii haasaa. Fayyisa dhuguma. Gaafa geeshootumaa kan baqatu gaafa farsoo dhugaa dhufe. Muummichi ministeera dogongora hojjetettee yaadda. Nafxanyumti sunuu namni qabeechi baatee dhufee jiraatu fakkaatu. Keenyuma ture namni baay'een nafxanyaan Oromoo keessa jiru. Biltsiginnaa dabalameedhaan odeessa. Fayya dhugaa. Nama Oromoo bakka hin buune. Bakka bu'ee miti ofii kiyya bakka bu'een odeessa nama tokko bakka hin buune. Akka fayyisaatti dogoggoraan keessatti uume keessatti abbaan barbaadne arrabsu mirga isaati. Paartiin Oromoo jiran keessa waan filadha beektee yaadda fayyisa. Oduu beekanii lama uummata ofii wal ficcisiisu. Oduu beekanii uummata ofii akka dararamu gochuu cubbuu kana caalee. Eegee gar biyya galte Oromoo waan durii dhaab wanni inni argatette akka sabaa wanni argatette ati himti jira. Namni rakkina qabu kun nama sadii. Nama sadiitti mul'ata. Muummichi ministeera qabsoo Oromoo ganee nafxanyaa galeedha. Asirraa maal yaade kan jiru? Keessattuu haadhota ilmaan isaanii itti wareegamanii qabsoo kana fidan baay'een gadda. Manneenidhaas akkuma durii deebi'u hommatu pozishiiniin ibsa baasan irra yoo arge. Anamma an jiru malee handuu eenyuun mormu jedhee tan jalatti barreessee waan sana barreessee. Gaaffii Oromoo fakkeenyaaf deebisuuf fedhii qabaate maal tagan cufin dhibettee yaadda fayyisa. Haati isaa tokko qabdi abbaan qabdu abbaan qabu mucaan isa qabdi jaartiin dulloomtudha. Asii rukutanii ija keessa fuudhee beera isaa. Ayya televizyiinii sun hin mormiti. Nama maaliif itti fakkaata? Ayya. Ji'a tokko OMN kitaaba namicha sana hoggaa gubatu TV agarsiisa ture. Namni cufee jira TV kana. Kun jijjiiramni jiru ta'a. Jira. Waan miila keezii miila tokko qabdaa jedhanii. Miili kan keessa dhugu maaltu ta'e? Filadhee hin beekun. Ayya. Hin filadhus. Atileetota Itoophiyaa waan maluuf argachuu jirani. Keessumatti jechuun atileetota Oromoo tuni baay'inaan Oromoo waan taateef. Afrikaa keessaa isaan dura namni warqii Olompikii irratti nama muune gurraacha keessa immoo nama muune. Qabaa siidaa Adaamaadhaa qabaa asillee haafu. Baadiyyaa dhuftee magaala keessatti televizyiinii agarti. Maalti ta'a filasumti? Midhaan gurguruudhaa fi fardeen itti kennanii. Fardeen galchuuf akkasuma shankora koo nyaachaa waan deemu. Gocha kan keessuun si deeggaramu si morma. Isa kana biraa dhaqxee inni biippi ta'ee boruu sitti gadi sooshaal miidiyaa kanaan jecha. Maaltu isaan galche bakka hin barbaade hundaqee. Badhaas wayii seeqeen waan dhuunfaa waan saba waan isa wal mari'atan jirti. Odoon kennani. Kondomini odoo mali tokko fuudhan. Ani qabiyyee xixiqqoon jaaladhu. Kanaafuu seenaa wal bira qabnee laaluu qabnaa jettate. Wal bira qabnee ilaalla. Tangabaaf siifita siifita. Galaana diimallee dabarsee gara biraatti kennu. Innis akka biyya gurgureera kunis akka isaa keessatti argama. Garee namni biyyi bulchituun inni warrum durii war waliin hojjetee uummata qubitti qaba.